Ashama akkam jirtu kabajamtoota qophii hundee miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haqa qabu jecha mataa odeeffannoo keenyaa kunooti. Humnoonni mootummaa hawaasa nagaa hiraarsaa jiru jedhame. Hidhattoonni finxaaliyyii faannoo hawaasa imaltoota daandii irraa butuun hawaasni imala daandiif yaaddoo qabaachuu himan. Namichi yaalii gudeeddaan shakkame miliqe to'atame. Humnoonni finciltoota Sudaan RSF magaalaa El Fashir to'achuu yoo ta'an jaallattootaa fi kabajamtoota qophii hundee miidiyaa bunaaf nagaa hin dhabinaa jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu faana tura jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad Itoophiyaatti onkololeessa 28 2025 paarlaamaa biyyattii irratti argamuun ibsanii laata jedhamee eegama. Shawaa lixaa aanaa coobii magaalaa gabaa roobii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa waraana mootummaa irratti fudhateen Shawaa lixaa aanaa coobii magaalaa gabaa roobiitti fudhateen waraana mootummaa hedduu ajjeesuu fi kanneen irraa hafan immoo harkaan qabu beeksise. Onkololeessa 27 bara 2025 ganama obboroodhaan kaambii waraana mootummaatti seenuun miseensonni waraana mootummaa hedduu ajjeesuun hedduu booji'uun gama meeshaa waraanaatiin boombii hedduu fi kilaashii hedduu irraa hiikuun galii dhaabbachaaf oolchaniiru. Godina Shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daaciitti waraanni mootummaa maqaa opereeshinii jedhuun hawaasa keessa deemuun hawaasa reebuu hidhuu fi hidhuutu dhaga'ame. Haaluma kanaan hawaasa mana isaaniirraa qabuun shanee boojiine jechuu hawaasa homaa hidhannoo hin qabne abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee isaanii gara mana hidhaatti geessuun dararaa jiraachuu fi hawaasa mana isaaniirraa qaban kana shanee boojiine jechuun koominikeeshiniin aanaa Sooddoo Daacii fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin beeksise. Hidhattoonni finxaaleyyii faannoo godina Wallagga Bahaatti sochii uummanni aanaalee garaa garaatti gara magaalaa Naqamteetti taasisu danqaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni hundee miidiyaatti yaada isaanii akka himanitti aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Eebantuu, Haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaatti sochiin geejjibaa gara magaalaa Naqamteetti taasifamu sababa hidhattoota finxaaleeyyiitiin gufataa jiraachuu dubbatan. Hidhattoonni finxaaleeyyii hawaasa nagaa fakkaatanii godinicha keessa qubatanii jiran imaltoota ukkaamsuun maallaqa guddaa gaafachuu isaanii imaltoota irratti haleellaa bananii lubbuu namootaa dabarsuutti jiru jedhan. Sababa kanaan uummanni karaa gara magaalaa Naqamteetti imalu dhabuu eeranii konkolaachiftoonni sodaa nageenyaaf jecha karaa sana irra imaluu akka didaa jiran dubbataniiru. Mootummaan humna guddaa bobbaasee hidhattoota kanneen akka adamsu kan gaafatan jiraattonni warreen hidhannoo seenaa ala hidhatanii gaafa kan nama nagaa yeroo biraa ammoo hidhattoota faannoo ta'anii socho'an hidhannoo akka irraa hiiku gaafataniiru. Karaa tokkoon nama nagaa fakkaata, karaa biraatiin ammoo hidhatanii nageenya uummataa balaa irra buusuun hin ta'u ka jedhan jiraattonni yaada kennan kanaan hidhattoonni finxaaleeyyii kanaaf warra da'oo ta'us mootummaan seeratti akka dhiyeessu qabu himaniiru. Haaluma kanaan ajjeechaan lammiilee nagaa irratti finxaaleeyyii faannoo yeroo gara yerootti godina Wallagga Bahaa keessatti deddeebi'ee raawwatu kun daangaa darbeera. Dargaggoo Faqqadaa Abdiisaa kan jedhamu dhalootaan aanaa Limmuu kan ta'e otuu Naqamtee gara Giddaatti deemaa jiru galgala kaleessaa aanaa Giddaa gaara Diichoo bakka addaa Piipootti faannootiin rukutamuu lubbuun isaa darbuutu himame. Ajjeefamuu lammiilee finxaaleessa faannootiin raawwatamu kana ilaalchisee gama mootummaan wanti jedhame hin jiru jedhame. Onkololeessa 27 bara 2025 balaa abiddaa yuunivarsiitii Samaraatti ganama sa'aatii 12 doormii barattoota dhiiraa mudatee ture tumsa barattootaa fi qaamolee balaa tasaa hordofaniin naannoo sa'aatii 1 walakkaatti to'atameera. Odeeffannoo kan birootiin koolugalaan Itoophiyaa UK'tti miidhaa saalaa geessisuun hidhame akka tasaa lakkifamuu to'atame. Finfinnee onkololeessa 27 bara 2025 lammiin Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdom keessatti dubartii ganna 14 irratti miidhaa saalaa raawwate jechuun hidhamee akka tasaa lakkifamee poolisiin adamsamaa ture dilbata qabamuu gabaafame. Lammiin Itoophiyaa kan koolugaluun biyya UK jiraatu Kaadush Gabrasillaasee jedhamu ga'eessa umurii 41 yoo ta'u dubartii umurii waggaa 14 irratti miidhaa saalaa raawwate jechuun hidhaan ji'oota 12 itti murtaa'ee ture. Haa ta'u malee jimaata onkololeessa dogoggoraan mana hidhaa Chelmsford gadi lakkifamuu fi poolisootaan adamsamaa ture. Eeroo hawaasaa irraa poolisootaan dhaqqabe hordofuun Landan kaabaa iddoo Finsbury Park jedhamutti dilbata ganama qabamuu miidiyaan biyyattii Sky News gabaasee ture. Haadush erga gadi lakkifame yeroo isaa Landan bahaa naannawaa dirree Western Yuunaayitidii fi mana dubbisaa dabalatee iddoo garaa garaatti mul'achuu eeran.
Muummichi ministeeraa Yuunaayitid Kingdom Keir Starmer kooluu galtuun kun gara Itoophiyaatti akka deebifamu himuun wanti akkanaa irra deebi'ee akka hin raawwanne ibsuu gabaasichi eere. Humnootni finciltootaa Sudaan RSF magaalaa El Fashir to'achuu ibsan. Garee humnoota finciltoota Sudaan Rapid Support Force magaalaa lixa Sudaan El Fashir jedhamtu to'achuu ibsee jira. Kunis walitti bu'iinsa Sudaan keessatti taatee ijoo akka ta'e gabaafame. Gareen finciltootaa kun magaalaa El Fashir harka hidhattoota qarshiin bitamanii fi hojjetanii miliishota loltoota Sudaan waliin hidhata qaban irratti fuudhee to'achuu ibseera. Taateen kun Sudaan keessatti dhiyeenya kana mudate ijoo guddaa ta'uun himamee jira. Waraanni Sudaan haga yoonaa deebii kennuu baatus Daarfur keessatti magaalaan harka raayyaa ittisa biyya Sudaan turte El Fashir qofa ta'uu kan eerame yoo ta'u magaalattiin amma harka finciltootaatti yoo kuftu Daarfur guutummaa guutuutti harka humnoota RSF'tti kuftee jirti jedhame. Gabaasni kun erga gareen finciltoota waajjira muummee ramaddii jahaffaa waraana Sudaan to'achuu beeksisuu hordofeeti. Garichi wayita muummee ajaja waraanaa kana to'achuu beeksisetti konkolaatota waraanaa barbadeessuu fi meeshaawwan waraanaa fudhachuu ifoomsee ture. Humnoonni finciltoota RSF ji'oota 18 darban El Fashir kan marsee ture yoo ta'u, waraanni Sudaanis haleellaa hedduun naannicha irratti xiyyeeffatee ture. Lola kana keessatti jiraattonni naannichaa 300 ol keessatti dhiphataa akka jiran BBC'n gabaasa isaa keessatti eereera. Ammas bakkeewwan El Fashir humnoota hidhata waraana Sudaan waliin walooma qaban jalaa kan jiran biraan akka jiran kan eerame yoo ta'u, isaanis dhiyeenyatti harka finciltootaa kanatti kufuu danda'us jedhamee jira. Hordoftoota keenya oduuf odeeffannoo of harkaa qabnu kan haga ammaa ture waan dhaggeeffataniif nu galatoomaa.